Yoota walitti fufiinsaa waraan bilchiginnaa waliin taasiseen jabdu milkaa'ee jedha. Bara 2022 diinagdeen addunyaa yeroo jalqabaatiif doolaara tiriliyoon 100 caaluun biroo biteen tadha keessa mata qaraatiin kanaan itti fayyadaman. World economy to top $100 trillion in 2022 for first time. Salaale aana daagimii waraanni mootummaa saamichi nurra raawwachaa jiru jechuun qonnaan bultoota hoomatu. Manni jala gubachuu midhaanii horiin irra saamamu haa dubbatu jiraattota ganda haroo rakkoo jajjabduu kee jiraachuu dubbatu Abiraan Birruutti kan ta'e. Muddee 14 fi 15 lola uummata nagaa irratti banameen qofa namoonni nagaa lama Tolii Tulluu fi Tasfaayee Kabbabaa jedhaman bakka loon tikfataa jiranitti waraana mootummaatiin ajjeefamuu dubbatan. Jalqabjiif lubbaan irra kaasuu mootummaa Liibiyaa godaantota Afrikaa tokkollee barbaad jechuu hordofee godaantoti hajjeecha dabalatee daraar hamaaf saaxilamuu jiru jedhan. Pirezidaantiin Soomaliyaa Muhammad Abdullahi Farmaajo saamichi lafaatiin himatee aangoo muummichi ministeera biyyattii Hussein Roobale Marsalammeessoo fugguruun gaafa Afrikaatiif rakkoo jabduu jedhu ye'uun ingidaa dabalata qaba. Michuu Abiy Ahmed Feesaa Safoorqii kan ta'an Pirezidaanti Abdullahi Farmaajoon ministeerri muummee weerara lafaatiin wal qabatee qorannoo malaamaltummaa taasifamu gidduu seenaniiru jechuun aangoo isaanii irraa daangessan. Yeburqa zimmikaa hangaadhi Jamiilaa yaadannoo gaazexeessaatiif Yebishooftu qoriixooti dabalate kitaabota 8 wal barreessuun duree ogbarruu Afrikaa hatay gaazexeessa Tasfaayee yookaan Gadaa Gabraa'aab Oromoo bira jabdu faarfamuu jira. 1953 imalli waggoota 53 nam kana maal fakkaata. Caaltuu Inde Helen Yebishooftu yookaan ilmi Bishooftuu hatay Gadaan dab Oromoo irra raawwatame qulqulfate dubbata. Hojiif seena isaallee gabaabsine boonde jira. Muddee 2021 guyyaa wiixaata. Guutuu duqabnootiif abbaan dabaree kan eeguu jira. Kutaalee addunyaa mararraayuu tooftaalee garaagaraatti warri hordoftan martuu daawwattoota heemen ashamaa akkam jirtu duwwaan sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Abiraan Birruutu oduu isinitti hima. Waraana bilisummaa Oromootti konyaan argee lixaa lola tibbanaa walitti fufiinsaan waraana bilisummaa waliin taasiseen injifannoo argachuu beeksiseera. Iddoowwan lolli kun tibbanaa bal'inaan keessatti gaggeeffamaa ture keessa aanaan mi'eessoo tokko. Aanaa mi'eessoo Araddaalee Dibaalaa Daa'ima Kinteerii jedhamanitti lola jabaa kamisa darbee galee guyyoota 3 walitti fufiinsaan taasifameen waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo boonsaa argatee jira jedhu miseensonni Cibraa Elemoo Qilxuu OMN'f yaada kennan. Lolli kun meeshaalee waraana guguddoon ka deeggarame akka ture ibsanii jiran. Murni aangorra jiru waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf humna guddaa bobbaasuus itti milkoofne jedhu miseensonni waraana bilisummaa Oromoo. Lola aanichatti gaggeeffameen ajajoota waraana dabalatee waraana mootummaa irraa 50 kan ta'an ajjeefamuu hedduun madaa'u Poolisiin federaalaa 5 fi meeshaalee waraanaa hedduun booji'amuus OMN'tti himanii jiran. Godinuma Harargee lixaa aanaa gubbaa qorichaa fi guumbii bordotteettis lolli jabaan waraana bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa gidduutti gaggeeffamuun kan ibsame yoo ta'u lola guddaa aanichatti gaggeeffameen waboon injifannoo boonsaa argachuu ibsee jira. Lola kanaan waraanni qaama aangorraa jiruun bobbaafame ka dhibboota lakkaa'amuu hojiin ala taasifamuu ibsee jira. Waboon zoonii bahaa meeshaalee hedduu booji'uus beeksisee jira. Lola gaggeeffamee fi injifannoo waraana bilisummaa Oromoo bahaa Oromiyaa galmeessuu ibsate kana ilaalchisuun gama mootummaatiin deebiin kenname hin jiru. Salaale aanaa dagamitti waraana mootummaatiin ajjeechaa fi saamichi nurratti raawwatamaa jira jedhu jiraattonni OMN'f yaada kennan. Manni jalaa gubachuu midhaanii fi qabeenyi beeladaa jalaa saamuu dubbatu maatiin ganda yaayyaa haroo aanaa dagam keessaa OMN dubbisee gabaasii bal'aan itti aanee dhiyaata. Salaale aanaa dagam ganda haroo jedhamtu keessa waggaa darbee kaasee haga ammaa marsaawwan 6 oliif waraanni mootummaa nutti bobba'ee nu dararaa jira jedhu qonnaan bultoonni OMN'tti dubbatan. Waraana bilisummaa Oromoo loluuf bobba'uu kan himatu waraanni bilchiginnaa ganda haroo tanatti maatii nagaa waraanaa jiraachuu himu. Waraana guddaa nurratti bobbaasee ta'e Jaappaan nurratti bobbaasee waraanati jira maatiin keenya daggalatti dhumaati jira konkodaas beelanis asmaraa akka sassaabanne nu godhaa jira. Inni dubatee qabeenyi adda addaatu dubatee qabeenyi horiillee midhaanillee akkuma galfatanitti wattaadarri mootummaa fe'atee horiillee saamee fudhatanii deeman gaafa
kuda shanii. Ganda haroo waggaa tokko oliif dirree waraanaa kan godhe qaamni kun hawaasa gandichaa bahaa gala dhoowwee rakkoo walxaxaaf saaxiluu himatu. Yeroo garaagaraatti manneen qonnaan bultootaa gubachuu fi beelan isaanii saamamuu kan himan maatiin OMN dubbise yeroo oomishaa kanatti gadi baanee oomisha sassaabachuuf rakkanne jedhu. Sababa kanaaf maatiin baay'een beelaaf saaxilamuu fi daggala dahachuu dubbatu. Qabiyyii keessatti gargaraa'ee uummanni haallee kunuunsee hangaraatti dubartii garaatti baatullee haallee dhaltee jirtullee daggalatti dhalaa jirti daggalatti arrasaa makaraa guddaan daggaluma jira maatiin keenya akka jirtu daggalatti. Ganda haroo kanatti sochiin hawaasummaa guutumatti adda cituu kan himan namni OMN dubbise kun gabaan dhorkamuu fi hawaasii gara magaalaa akka hin baane ugguramuu dubbatanii jiran. Gabareen dabadaba karaan ol ba'anii gabaadhaa karaan kan nuun jiru gabaan hin dhaabbatu gabaan badee gadba hundaa'anu jiru manni barumsaatis gabaan hin jiru baaburri hin jiru homaa shiggirii guddaa keessa jirra yaa haroon kun gandi kun. Gandichatti iddoo qarree fi laanqisaa jedhamutti muddee 14 fi 15 lola uummata nagaa irratti banameen qofa namoonni nagaa lama Tolii Tulluu fi Tasfaayee Kabbaba jedhaman bakka loon tikfataa jiranitti waraana mootummaatiin ajjeefamuu dubbatan. Aanaa Dagam ganda haroo tana keessatti bara darbe keessa qofa namoonni akka dargaggoo Ijaaraa Addunnee, Obbo Badhaadhaa Birquu, Tolasaa Tulluu, Dabalee Baallamii, Tolasaa Girmaa fi barattuu kutaa 8ffaa akka taate Burtukaan Bookii yeroo adda addaatti waraana mootummaatiin ajjeefamuu isaanii OMN gabaasu sun yaadatama. Mootummaan saamichaa fi ajjeechaa namoota nagaa irratti waraanni isaa raawwatu beekee akka lola nurraa dhaabuu jedhu jiraattonni ganda haroo aanaa Dagam. Liibiyaatti godaantonni ammallee haala hamaataa keessa jirra jechaa jiru. Ji'a fulbaanaa jalqabaa kaasee mootummaan Liibiyaa godaantota Afrikaa hin barbaadu jechuun labsii hordofe godaantonni ajjeechaa dabalatee dararaa hedduu argaa akka jiran irra deddeebiin himachaa turan. Godaantonni kunneen baay'inaan 5,000 kan caalan wayita ta'u biyyoota akka Itoophiyaa, Eritiriyaa, Sudaan, Somaaliyaa fi biyyoota Afrikaa biroo irraa warra dhaqani. Liibiyaatti filannoon dheerachuu wajjin walqabatee yaaddoon ka jiru wayita ta'u sababa kanaan godaantonni sodaa akka qabanis himu. Dhimma rakkoo kana irratti jaarmiyaa godaantota UNHCR irra deddeebiin iyyannullee jaarmiyaan kun fala dha'uu hin dandeenye jedhu. UNHCR godaantota kanneen gara biyya sadaffaa ceesisuuf carraaqqii danda'u hunda akka godhu himaa ture. Taatullee dararaa duraanirraa wanni fooyya'ee hin jiru jedhu godaantonni. Bakkoota garaagaraa kan jirtan akka nu bira dhaabbattan kabajaa dhuunfaa kannaa koominitii garaagaraa keessa jirtan biyyootni wallootan Itoophiyaa deeganii ala irratti dhaabbata baqattoota UNHCR keessa dalagdan immoo dhiibbaa akka nu gootanuu fi gargaarsa garaagaraatiin akka nu bira dhaabbattan murteeffaa deemuuf yookaan hospitaala deemnee yaalamuuf birreen qabnu asirraa deemnee mana gireeffachuuf birrii hin danda'amu mana gireeffachuu hin dandeenyu mana nurratti cabsanii karaa irratti nu qadamanii jireenyi keenya baay'ee takka ulfaatee jira ijoollee xiqqoo wajjin jirra shamarran wajjin jirra ji'a sadii karaa irra jirru UNHCR wanni isaan ulaalan tokko hin jirtu namni keenya safaraan jiru as keessa kanaaf akka nuuf wanti kana dhaabbata garaagaraa keessa daladdanu sagalee akka nu taatan ijoolleen betelee Awurooppaa irra jirtan akka sagalee nu taatan isinirraa barbaanna kabajaan isin gaafachaa jirra yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan isin gaafachaa irraa isin kadhachaa irraa buleeyyan teennaa yeroo gabaabaa kana keessatti yeroo mircaa nutti biraatii karaa irra deemuuf sodaanne kanatti warri mana jiru mana keessatti ceetee warri ammoo as jiru ammoo karaa irratti ceetee jira waan ta'eef sagalee akka nu taatan kabajaan isin gaafanna. Kanaaf adaraa isin taqaamannaa ammas irra deddeebinee ijoolleen baay'eedha akka as keessatti rakkachaa jiran mana hidhaa irra birrii 1,000 kaffalanii dhufanii asitti darbachaa jiranii sagalee nu ta'a nu bira dhaabbadhaa kabajaan hiriira nu bahaatii dhaabbata UNHCR keessatti itti dhiibbaa nu godha warri alarra jirtan adaraa isin taqaamachaa jiran nama keenyatti nurraa du'aa jiran eenyutti du'e Itoophiyaadha eenyutti hidhame Itoophiyaadha kan jedhamu yeroo ammaa kana biyya arabaa sana keessatti akka akkasii nu hin jenne sagalee nu baatee asoo nu fayyaa qabnu du'aa nu bira dhaabbadhaati nuuf dubbadhaa isin jedha galatooma ulfaadha wayyaa. Oduu walqabatuun reeffi baqattoota 27 handaara galaanaa Liibiyaatti argamu waldaan baatii diimtuu Liibiyaa himuu Aljeeziraan gabaasee jira. Reeffa sanbata darbee lixa Liibiyaa Tiripooli irraa kiiloomeetira 90 irratti mul'ate kanneen keessatti daa'immanii fi haawwan lama keessatti argamu jedhameeti jira. Balaan kun isaamaa baqattoota irra ga'e kan yeroo dhiyootii jedha gabaasii kun.
Oromoon ilma koo ka gudeedaa caalaa oolmaa guddaanaaf oolee jira jechuun maqaa gadaa jedhu moggaasee fi ka Oromoomsee gaazexeessaa fi barreessaa gameessi lammii Eritiriyaa Tasfaayee Gabraab yookiin Gadaan ji'ootaaf dhukkubsataa erga ture booda muddee 24 bara 2021 lubbuun isaa darbuu gabaafamee jira. Kitaabota hedduu barreesse keessatti dhugaa Oromoo lallabuun beekama. Barreessaan kun Oromoo ilaalchisuun maal faa jedhee Guyyoo Waariyooti xiinxala qaba. ቡርቃ ዝምታ አንዱ ስርዓቱን ያጋለጥኩበት ነገር ነው። ኮራፕትድ ነው፣ ገዳይ ስርዓት ነው። አጋልጫለሁ። ባሬሳ ኪታብ ኦሮማ ባሂሩ ግርማቲፍ ሎሬት ጸጋይ ገብረመዲኒ ተኳን ኦሮሞ ዲመመ በሬሱፍ ኸረነት ተገርሲሴ ጀደ የቢሾፍቱ ቆሪጦችፍ የቡርቃ ዝምታ ጀቹን ጨሌስ ቡርቃቲ ሀግ ያደን አፍረኒሳ የደራሲው ማስታወሻ፣ የጋዜጠኛው ማስታወሻው፣ የስደት ማስታወሻፍ የቅዳሜ ማስታወሻ ቆፈዶንታኔ የጀሚለ እናቲፍ ጣሎት ጋርራዝ ኻፋን አማራቲን ተራሮቹን ያንቀጠቀጡ ትውልድ ደበለተ ኪታቦት ሰዴት ወልበሬሱን ኦግበሩ አፍሪካ መተቀራ ኬሰት ተርጋማ ነመገን ሸንተም ሰዲት ሂዲማቲ ሰዳው ገላም ምጽዋ ኤርትራታቱን ለጉድናፍ ጣሎት ሳሌን ኦሮሞ ፎሮሚያ ኸብ ሾፍቱ ዋንታቴ ኤለማን ኦሮሞ ዱጫሉን ኡጋ ኦሮሞ በሬፈማ ለፍኻውን ኦልማ ጀብዱ ሰብ ጉዳ ጋፍ አፍሪካ ኸናፎለ ዳብረ ዋየ በሬሳፍ ጋዜጤሳ ተስፋዬ ገብረአብ ዮሐን ገዳ ገብረአብ ዱበቹ ጀራ ኤቢሳ ገዳይ እዛው አገር ቤት ያለሁ ብሰማ እዛው አገር ቤት ያለሁኝ አላወጣውም ነበር። ተስፋዬን ጂኦታፍ ዱኩብሰቴ መጋል ጉዶ ኬንያ ናይሮቢ ኬሰ ያለማ የቶር ሙደ ጋፍ ዲደም ያፍሪ በርኩም ለማፍ ዲደም ዶክሉብ ቡዳቡንሳ ነመዱ ገድሲፍ ኦሮሞ ኑመት ጉዳ ጃለተማ ዶ ኸበጂ መሉፍ ኸበጅ ደቤ ሰልጥፈም ጀቹን በሬዝ ኸሱማ ኪታብ የቡርቃ ዝምታ ጀቹን ጨሌስ ቡርቃ ጀርኸሰ ዳብ ሞቶት ኢትዮጵያ ኸዱፈኒ ደርበንጮ ኦሮሞ ራንጋን ኩልኩልፈቴ ዱባት እስከዛሬ የምናቀው ያጸ ኃይለ ሥላሴ እናት የሽመቤት መሆኗን ይሄ እውነት አይደለም። ያጸ ኃይለ ሥላሴ ወላጅ እናት ጀሚላ አሊ ትባላለች። ኦሮሞቲ ኢልም ኸን ከጉድፈቻ ሀገሩ ኢልም ጉዴዳን ወፍጫል ጀቹን ፋርስ ወሪ ኢትዮጵያ ጉዲት ያዶጀዱ መራቴ ደደበን ጥላቻን በጥሩ አማርኛ የምጽፍ ጽንፈኛ ጀቹን አባር ሐንጀቹን ዱብናም ሐሰው ጅቢን ሰፋን ከሚዳጎ ፈየደመን ወራብስ ጀቹ ሳኒት እኒ ወሮ ተከነ ኸን አማራ ኢትዮጵያ ጀቹን መቀት ሞጋዝ ሐንጀቹ ወርበዶ ኢትዮጵያ ጀለሪ ቡነሚል ጀቹሳ ትራቮሎ ዋሻን ኪታቢሳ ኸጡሙራት ፉል ዲብለማፍ ሸንተመ ቀባ ኺታቢ ኩንሴና ዋን ዲደም ወልፍኬሳ ካመትዮታው ኢጂቲዋን ሀንገማን ነም ኸሚቱን መሚን እርገደ ዱጋ ጅርት በሬስ ጀቹሳ ቢቢሲ እንገባስ ላፍቲ ኦሮሞ ለፎሮሞት ኸናፍ ኦሮሞ ሲዳ ለፊሰረድ ዳቡፍ ጅክስ ኸሚፉ ኤኑሌ የም ጋፈቹን ቀብ ጀቹን ዱባት ሲዳን ኩን ሲዳ ምኒልክ ተውሳት ኪታቢሳ ኸጨሌስ ቡርቃ ጀርኬሳ ጋፊ ተኩጀቤስ ጋፋት እርግጠኛ ነኝ ደፍሮ ይሄንን ተከራክሮ የሚያፈርሰው ሊኖር አይችልም። አንጋፊንቲ የሮባዬ ነሞቲዮ ምኒልክ ፋርፈም ገመዳን ኮን ዳብኒ አኑሌፍ ጫለንቆ ደበለተ ያኮትኒ ሰባፍ ሰብለሞት ራንጋዮ ዱበተ ማሊፍ ዋጭብ ጀቹን ጋፋት ዴቢል ለሱመት ትበርባት የሚዘም መዛባት ጀቹን ሐቅኒ ሐቀን ቃለ ሞገርሲስ ጀቹን ረገባ የስደተኛው ማስታወሻ ያደኖ በቀታ ጀቹሳት ኺታቦት በሬስ ኺሳ የስደተኛ ማስታወሻን ጉዶ ጃለታ ማህጋሩ ማኒ መጠንስ ኪታብቻ ነጻነት ፐብሊሺንግ ኤጀንሲ ጀዳም ዋን ቶክቶካ ኬሰ ባሱፍ አጀጀ ዋን ዲዴፍ ኪታብ ጉቱ ጀላሃት ሊክ ድጎዴ መጠንሱን ኪሳራ ራንጋይ ጫልቱ እንደ ሄሌን ይሄ ሁሉ ባለቀበት ሰዓት ላይ ጫልቱ እንደ ሄሌን የሚለው ታሪክ መቀነስ አለበት የሚል ጥያቄ አቀረበ። ሂካኒሳ ጫልቱ ሄሌንታት ጀቹሳት ዱብሮ ኦሮሞ ተወር ገላንታውምና መቀረጅ ጅራን ጫልቱ ሚዳክሳፋ ኺታብ ኸንኬሳ ጉዶ ፋርስ ለውሬ ጸጋይ ገብረመዲኒፍ ባይሩ ግርማ ጀብዱ ጃላድ ወርሪ ኩለማን ዱጋ ኦሮሞ ኸቢይት ኢትዮጵያ ጀነምታ ዋልተክበሩፍ ነገር ጋር ጀቹን ገለቶንፋት የቢሾፍቱ ቆሪጦች ኺታብ ይሰኸሙርም ቢሾፍቱ ጀደኬሳ ሴና አቴቴ ፈጀቤሰ ዱባት ሆጂ ፈለፈላ ጀዳኒያ ፈለፈልተው ኦዴሰኒ መቃ ኦሮሞ ጡሬስ ጋሩ አቴቴን አዳፍ ዱጋ ኦሮሞ አክታት ሎሬ ጸጋይ ረበርጀቹ ረገባ ጋዳን ኪታቦት በሬስ ኸናና ለሌት ጋዜጤስ ሰውላና ብየቲ ተውን ዳበት በሩ ኢትዮጵያ ጀቹን ኢትዮጵያ ፕሬስ ኤጀንሲ ኦጋናቶር ኤጌ ወያኔ ወልደበ ጀናም በሳሳ ኤርትራ ጀቹን ብያባሰኒ ብዮተነክ ኬንያ አፍሪካ ክባቲፍ ኔዘርላንድ ኸበቀቱም ማንጅራት አን ኢልም ቢሾፍቱ ዮኻየ ቢሾፍቱ
Gaaddituu lijjechuun of yaama malkaa bu'ee qopharreeffata kitaaba isa cuuf keessatti irdeddeebi'ee Oromoo faarsa gaazexeessaa Gada Gabra'aab ilmi guddifachaa Oromoon ilmi gudeedaallee caala jaalatu gaazexeessaa Gadaan laf dhugaa godaanee jedhan. ስንት ዓመት መኖር ትፈልጋለህ? 20 መጽሐፍ ፈልጋለሁ። Bulchaan Itoophiyaadha Abiy Ahmed aangoo dhuunfaaf jecha Itoophiyaa dirree biyyoonni baagdu goleessaa faayidaa isaaniif jecha keessatti taphatan taasisaa akka jiru Profeesar Aleeks Diwaal ibsan.